Hayyena kam jirtu kun eebbisaatee kidha har'ammoo telegiraamiin namoota baay'ee haakii akka ta'aa jiru karaa meeseejii yookiin karaa inboksiis wantoota baay'ee argaan jira. Kanas telegiraamii haakii ta'e yookiin akkamittiin sekiurii gochuu akka dandeenyu har'a wajjin ilaalaa jechuudha. Jalqaba irratti gara telegiraamii akkaawuntii keenya seenna. Sanii booda gara telegiraamii erga seennee booda bakka seetingii jedhu kana seetingii irratti ni cuqaasna. Sanii booda seetingii ergatti seetingii keessa erga galee booda privacy and security bakka jedhu irratti ni cuqaasna jechuudha. Asirratti akka argaa jirtan privacy and security bakka jedhu irratti ni cuqaasna. Sanii booda wantoota asirratti argaa jirtan kana sirreessuu qabdanidha. Fakkeenyaaf jalqaba irratti two step verification kan jedhu kuni fakkeenyaaf kan kiyya oonii ta'ee jira. Kan keessanirraa yoo ofii ta'ee jiraate oonii gochuun dirqama isinirra jiraata jechuudha. Kana ta'uu baannaan salphaatti haakii ta'uu ni danda'a jechuudha telegiraamiin keessanii. Kanas oonii gochuudhaaf jalqaba paaswoordii irraanfannee yookiin jabaadha jettanii lakkoofsaa fi barreeffama adda addaa kaaraakterii adda addaa itti dabaltanii mallattoolee adda addaa itti dabaltanii kan irraanfannee jechuudha irratti ni galchitu. Itaansee yeroo paaswoordii erga galchitanii booda iimeelii sin gaafata. Iimeelii keessanii wajjin konneektii gochuu waan ta'eef jechuudha. Iimeelii keessanii sekiurii gochuudha telegiraamii keessan jechuudha. Iimeelii keessan irratti ni galchitu. Sanii booda iimeelii keessan irratti verifikashiniin siniif ergama. Iimeelii keessan irratti verifikashin ergame booda koodii iimeelii keessan irratti ergame asirratti guutanii sanii booda oonii ni ta'a jechuudha. Yeroo baay'ee gruupii namoonni qabdan yeroo baay'ee gurgurachuu yoo barbaadan gruupii keessa yookiin chaanaalii keessan nama biraaf dabarsuu yoo barbaadan two step verification kun oonii yoo ta'e malee isiniif darbuu hin danda'u jechuudha. Oonii gootanii torban tokko booda isiniif dabarsuu ni dandeessu ooyinarii yookiin gruupii gurguruu yoo barbaadanii jechuudha. Isa qofaafis miti two step verification kun sekiurii akka inni haakiin taaneef baay'ee hunduu bara caalaa kan gargaarudha jechuudha. Asirratti akka argaa jirtan iimeelii kanaan walitti hidhamee jira jechuudha. Two step verification fi iimeeliin kun walii wajjin konneektii ta'ee jira jechuudha. Inni biraan paaskoodii luukii fayyadamu inni bilbilli keessan yoo sinirkaa fuudhamee namni fayyadamu yoo barbaade yookiin haakii basaasuu yoo barbaadeef isin fayyada jechuudha. Paaskoodii asirratti argaa jirtan oonii yoo godhachuu barbaade dirqama miti kuni. Inni lammaffaan immoo yoo haakii isin duraa ta'eera ta'e bilbila kamirratti yookiin divaayisii kamirratti akka inni haakii ta'e adda baasuu ni dandeessu jechuudha. Asirratti gara dhumaa isaa irratti akka argaa jirtan divaayisii kan jedhu irratti fakkeenyaaf asirratti akka argaa divaayis jedhee tokko jedha. Kana jechuun akkaawuntiin kuni bilbila tokko irratti kan inni yoo irratti cuqaasee cheekii godhe teeknoo bilbila jedhamu irratti qofa looginii kan inni ta'e banamee jiru jechuudha kan itti fayyadamaa jiru. Kanaafuu telegiraamiin akkaawuntiin koo kuni haakiin taanee jechuudha. Yoo haakii ta'e immoo karaa akkaataatti isin irraa kaasuu dandeessan adii ni ta'a jechuudha. Asuma irratti bukkeessaa kanatti yoo diskitooppii ta'es yoo bilbila ta'es asuma irratti adii ni ta'a gara gadiisaa teeknoo kana gajjallaatti jechuudha. Yoo inni ta'e gadi qabdanii terminate kan jedhu gara gadiisaa kana irratti terminate kan jedhu ni dhufa dabalata yoo adii ta'e. Sanii booda dileetii gochuu ni dandeessu, irraa kaasuu ni dandeessu, loogaawutu gootanii akka haaraatti akkaawuntii keessan nama tokko qofa isin qofaatti fayyadamaa jechuudha. Haala kanaan baruu ni dandeessu jechuudha. Divaayisii meeqaan akka fayyadamaa jiru eenyu akka haakii isin jalaa godhe bilbila abbaa sana yookiin diskitooppii kompiitaraanis yoo ta'e abbaa isaa adda baasuu ni dandeessu jechuudha. Kana lamaan two step verification fi divaayisii kanaan sekiurii gochuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan telegiraam akkaawuntiin keessan akka hin xallafamne fi yoo isin jalaa haakii ta'es akkaataa irraa kaasuu dandeessuun haala kanaan karaa salphaa ittiin haala kanaatti fayyadamuu ni dandeessu. Odeeffannoo kun isin fayyadamna taanaan like, subscribe gochuudhaan, share waliif gochuudhaan eebbisaa ta'e chaanaaliinis gruupiinis ni jira. Yaadaa fi gaaffii yoo qabaatan achirratti nu gaafachuu ni dandeessu. Galatooma.